Hi guys, welcome to Kesan School of Language. Here your teacher, I am Abdurrahman Kesan. Today I come back with new lesson, with new chapter. Here today we're gonna see telephoning. First, what is telephoning? Here, telephoning. Telephoning jechuun har'aan tana sagantaa keenya kana keessatti bilbila barannaa jechuudha. Waa'ee bilbilaan haasawu yeroo namni isinii bilbila yookaan mootuu nama bilbiltan maal akka jechuu qabdan akkasumallee maal akka jechuu qabnu haasofnaa jechuudha. Here is telephoning, okay? When someone calls you, okay? You're gonna answer the call or you may call. Okay, yookaan bilbilta yookaan mootuu bilbila si bilbilame kaaftaa jechuudha. For instance, fakkeenyaaf kun bilbila jennu bilbilamu jira. Oh, my brother call phone is ringing or calling. Bilbila ma jira, calling or ringing. Okay, bilbilamu jira bilbili jennu jechuudha. Okay, ringing, calling, telephoning, etc. Here today we're gonna see telephoning, okay? Bible bilala. Here, answering a call, okay? Answering a call. Bilbila deebisu jechuudha. For example, yogguu namni tokko nuuf bilbila jennu amma bilbila lafa ol fuune hello akkam nagaa jirtu jennaan afaan Oromifaatiin yookaan immoo hello ebalu jedhama eenyu jedhamta hello maal barbaadda sannaami kanniin laallaa jechuudha. Here, answering a call. Bilbila deebisu jechuudha yookaan kaasne hello ka jenne deebisnu san jechuudha. For example, here there is a mobile or telephone kun bilbila jennu kaasee bilbilame jira. Hello, who is this? Okay, or you can say speaking jechuun fakkeenyaaf namni ho'isi bilbilteefi hello dubbadhu eenyu yogguu fakkeenyaaf ateenyu Abdurrahmaani yoonaan jedhan eeyyan ana jechuudha dubbadhu anuma jechuudhaaf speaking jedha jechuudha isa fayyadamu. Here, speaking, you can answering a call. You can pick up your phone. Bilbila ke ni kaasta, pick up your phone. Then you may say speaking, hello, this, eenyu jedhu jechuudha. Who are you? In jedhamu jechuudha sirrii miti. Bilbila kaaste hello, good afternoon or good morning or good evening or how do you do? How are you? Who are you? jechuun sirrii miti jechuudha. Fakkeenya bilbila kaaftee hello, speaking, this is Abdurrahman Kesan. Who is this? Jenna jechuudha. Who is this? Jenna malee who are you? In jennu jechuudha bilbila irratti. That's wrong. So hello, speaking, hello, this is Abdurrahman. Who is this? Eenyu jedhu an ibalu jechuudha. This is Abdurrahman. Maqaa keessan bakka sanitti galchitu yeroo bilbila kaastan. Hello, who is this? Bilbila lafa alfuuni fakkeenya. Hello, who is this? Hini mannaa jechuudha. Yogguu mootuu seentara yookaan mootuu dhaabbata dhuunfaa waajjiroota adda addaa irraa ta'e waajjira santu maqaadhamaa jechuudha. Hello, this is Ethio Telecom, or this is Commercial Bank of Ethiopia, this is National Bank of Oromia. You can say here. Akkas ta'a jechuudha bilbila ol kaasne who is this? Jennaan, okay? Who is this? Yoo maqaa kenna jechuun immoo this is ebalu maqaa keessanitti maktu jechuudha. The other one is asking people to wait. An fakkeenyaaf namni ho'i bilbilee nama ho'i barbaada, namni inni barbaadu sun immoo mana hin jiru jechuudha. Yogguu inni mana hin jirre yookaan bilbila bira hin jirre nam kana toorarra turi xinnoo eegi jechuudhaaf kan itti fayyadamnu jechuudha. Here, asking people to wait, okay? Namoota akka toorarra turan gaafachuu jechuudha kun. Fakkeenyaaf hold on a moment. Hello, how is this? Okay, sorry, please hold on a moment. Yogguu jenneen xinnoo toorarra turi xinnoo isi eegi jechuudha. Fakkeenyaaf namichi bilbilee hello, Jamal jira yogguu siin jedhe dhiifama injiru xinnoo toorarra turi jennaa miti. Hello,
he is not here. Please hold on a moment. Okay, akazennanetu. The other one is here. Just a moment. Okay, tinno turi, torarra turi. The other one is here. Hug on. Hug on. This is informal. Informal. Da rakkoon qabaatu jechuudha. Hug on. Jechuun ni dandeenya. The other one is hold the line, please. Hold the line, please. Torarra turi jechuudha. Fakkeenyaaf namni inni bilbileef sun yogguu ala jiraate ta'e ati mootu deemte isa waamuuf yogguu hedde kan jettuun hold the line, please. Okay, hold the line, please. Fakkeenyaaf si bilbila erga inni si bilbilee booda mootu yogguu mana jirre namni inni barbaadu sun hold the line, please. Okay, torarra turi yookaan mootu sararra turi jechuudha. Here the other ones are asking who someone is. Eenyu akka ta'e gaafachuudhaaf amma namni bilbile kun eenyu akka ta'e karaa ittiin gaafannu akkuma asirratti ibsine ammallee asking who someone is. Okay, kan bilbile sun eenyu akka ta'e eenyummaa isaa beekuudhaaf yookaan immoo eenyummaa isaa baruudhaaf karaa ittiin gaafannu jechuudha. Here, who I'm speaking to? Hello, who I'm speaking to? Okay, eenyu jedhu jechuudha hiikaan isaa eenyu jedhu eenyutu bilbile eenyudha ka jennu san jechuudha. Who I'm speaking to? And the other one is who is that speaking? Okay, who is that speaking? When you make it polite, may I know who is speaking? May I know who is calling? Okay, polite more. The other one is here. Who is that speaking? Okay, eenyu jedhu eenyudha ka bilbilte eenyu jedhamte yookaan eenyu siin jedha eenyu. The other one is who is calling? Hello, speaking. This is Abdurrahman Kesan. Who is calling, please? Or you can say, may I know who is calling? Okay, here you can say, may I know who is calling? Okay, here, very formal. May I know who is calling? Okay, you can say. And the other one is, who is there? Possible, it is informal. So here are the expressions dealing with telephoning. Okay, bilbila waliin kan qabatan kanniini jechuudha. Kan biraas ni jiru, kanaafuu isa jiru san mootuyyuu itti aanne ilaallaa jechuudha. Telephoning. We have seen what we have to say when we answer a call, and also when we want to ask the caller to wait on the line. Now you're gonna see if the person you want is not present, is not at moment or is not at home, and not with phone. Okay, amma kan laaluu deemnu namni bilbilameef kun yogguu mana hin jirre jechoota jennuuni jechuudha. Bilbiltee inni mana hin jiru karaa ittiin jennu yookaan immoo ergaa akka dhaammatu karaa ittiin gaafannu keessa kanneen laallaa jechuudha. Here, if the person you want is not present jechuun namni ati barbaaddu sun yogguu bira hin jirre yookaan bilbila bira hin jirre yookaan immoo mana hin jirre jechuudha. If the person you want is not present, okay, namni ati barbaaddu kan mana hin jirre sana jechuudha. Fakkeenyaaf here, could you tell her? Could you tell her? Okay, asitti maqaa namsanii fakkeenyaaf asitti Abbabaa jennuuni. Abbabaa. Could you tell her Abbabaa calls? Abbabaan si bilbilee jira jettee itti naaf himtaa jechuudha. Could you tell her Abbabaa called? Could you tell her Ahmed called? Could you tell her Abdurrahman called? Okay, abbaa sana asitti kuutan maqaa namsanii kan bilbil kan barbaaddan san jechuudha. Yeroo inni mana hin jirre. The person you want is not present. It's not at home. It's not with the phone. Okay? In argamne jechuudha. The other one is, could you ask her to call or ring me back? Okay? An fakkeenyaaf bilbilame bilbilte mana hin jirtu yookaan mana hin jiru yoo siin jedhan deebisee akkanaa bilbilu yookaan mootuyyuu deebistee akkanaa bilbiltu jechuu barbaaddan kana fayyadamtu jechuudha. Could you tell her, I mean that here, could you ask her to call me or ring me back at,
sa'aatidha jechuudha fakkeenyaaf at 5 o'clock, at 4 o'clock, at 4:30 sa'aatidha at ka fayyadamnu preposition here at preposition at kana kan fayyadamnu sa'aatidha fakkeenyaaf at 7 o'clock, at 8 o'clock, at 6 o'clock sa'aatii akkanaatti naa bilbiltaa at 5:15 o'clock ishi sa'aatidha. On for number fakkeenyaaf could you ask her to call or ring me back? Ring yookaan call jechuun kun hiika tokko qabaa jechuudha. Bilbilu ring me back on lakkoofsa san jechuudha 09 11 12 22 3 etc. lakkoofsa san asit dabaltu jechuudha. Could you ask her to call me back on 09 33 well. And that one is could you ask her to call or ring me back at 7 o'clock, at 5 o'clock, at 4 o'clock, at 3 o'clock, etc. This is the time, okay? Or the other one is I will ring or I will call her. Ni bilbilaafi jechuudha yookaan mootuyyuu nin bilbilaafi, okay? I will ring her. I will call her, okay? Ni bilbilaafi jechuudha, okay? Mana jirtu wanna siin jedhameef namni sun, okay? He the other one is an fakkeenyaaf ati bilbila kaaste ergaa qabda yoo jennu here. Can I leave a message? Bilbila bilbiltee mana jirtu erga siin jedhani ergaa dhaammachuu danda'a, ergaa dhaammachuu danda'a waa itti dhaamuu dandeessa jechuudha. Here can I leave a message? Okay? Can I leave a message? Ergaa itti sii gahuu ni danda'a yookaan mootuyyuu ergaa dhaammachuu danda'a jechuudha jechuun. Can I leave a message? Bilbilaan sii jechuudha. The caller is you yourself. So you can say can I leave a message? Ergaa dhaammachuu nan danda'a jechuudha. Ergaa itti naaf dhaamta yookaan mootuyyuu ergaa dabarfachuu nan danda'a jechuun. The other one is I'm afraid. She isn't. Okay, here. I am afraid. Kun namticha amma bilbila kaasetu jedha jechuudha. The answer namticha bilbila kaase, okay, a response, a reply. Okay, namticha deebisutu iyyuu jedha kana. I'm afraid. She is now in at the moment. Okay, she is not here at the moment. Okay, isheen dhiifama. Isheen ammaaf hin jirtu. Dhiifama. Inni ammaaf hin jiru jechuudha. Dhiifama. Isaan ammaaf hin jirani karaa jennu jechuudha here. I'm afraid. She is not in at the moment. Okay, she is not in at the moment. He's not in at the moment. Okay, they are not in at the moment. Okay, he is not in at the moment, or she is not here at the moment. At the moment mean just now. Okay, for instance, I'm afraid or sorry. He's not here. As in jiru jechuudha. I'm sorry. They are not here. As in jirani, I'm sorry. She is not here. Okay, she is not in at the moment. Isheen as in jiru yookaan mana keessa hin jirtu jechuudha yookaan immoo bilbila bira hin jirtu jechuudha. Here the other ones. Would you like to leave a message? Kana abbaa bilbila kaase si gaafata jechuudha. Ergaa dabarsuufi qabda. Ergaa dabarsitaafi yogguu jedhu ergaa qabda. Would you like to leave a message? Ergaa qabda. Ergaa dabarsituuf qabda jechuudha. Here the other ones. Could you tell her? Fakkeenya maqaa nama sanii asii guutan ammallee asitti mee caalaa haa jennu caalaa. Could you tell her caalaa called? Caalaan si bilbila jettee itti himtaa jechuudha. Or you can say could you tell her Abdurrahman called? Or you can say could you tell her Caaltu called? Could you tell him? Asitti yoo kan bilbilu sun shaama dhiira ta'e boota dhiira fakkeenyaaf could you tell her Caaltu Caalaa, you can say called. Okay, could you tell her? Namni ati barbaadu sun shamara yoo ta'e ka barbaadu dhiira yogguu ta'e mootiyyuu asitti him. Could you tell him Caaltu called? Could you tell him Caalaa called? Could you tell him? Okay, etc. Maqaa keessan sana fakkeenyaaf ana Abdurrahman. Could you tell her Abdurrahman called? Could you tell him Abdurrahman called? Etc. You can, okay? Here, when you have got wrong number, or the caller, someone has got wrong number, okay? Namni sun lakkoofsa dogongoraa yoo qabaate fakkeenyaaf lakkoofsa dogongoraa qabaadhee namatti yoo bilbile namni sun kanaan jedhu jechuudha. For instance, unfortunately, I have got wrong number, then I tell bilbileera jechuudha.
and then the phone, he pick up the phone, the replier, okay, namtichi deebii naa kennu sun jechuudha. Lakkoofsa qabate kun dogongora gunaan jechuudha barbaade karaalee ittiin deebisana jechuudha. Here, I think you have got a wrong number. Okay, here. Kaasira bilbil. Hello. Akkuma dura jenne san jechuudha. Hello, who is this? Okay. Fakkeenya bilbila bilbilte yogguu namni si bilbile. Hello jetteeni. I am ebalu. My name is ebalu. I am called ebalu in jettu jechuudha. This is Abdurrahman Kessan. Hello, this is Abdurrahman Kessan. This is Chaltu. This is Chala. This is, Ababa. This is Kason, etc. Okay, maqaa keessa san jechuudha. Malee, hello, I am Abdurrahman Ahmed. My name is Abdurrahman Ahmed. Now, here, I think you have got a wrong number. Okay, I think you have got a wrong number. Hello? Oh, sorry, my brother, you have got a wrong number. Okay, you can say, hello, who is this speaking? Fakkeenyaaf, hello, is this Abdurrahman? Yes, this is Abdurrahman speaking. Okay, just I want to speak to Jerry, or I want to talk to Jerry. I want to talk to Chaltu. I want to talk to something, the person whom you want. Okay, nama san jechuudha. Fakkeenyaaf sanarra bilbilli dogongora waan na ta'eef fakkeenyaaf namni tokko just I want to talk to Khalid yoonaan jedhe isa Khalid dubbisuu barbaada yoonaan jedhe lakkoofsa isaa gara dogongora anarratti bilbile nama biraarra bilbiluudha. Maal jedhaani? Oh, I think you have got a wrong number. Okay, sorry my brother, you have got a wrong number. Okay, you can say that one is here. I'm sorry, you have got a wrong number. Oh, I'm sorry, you have a wrong number. Lakkoofsa dogongora qabate lakkoofsa dogongora. Sorry my brother, you have got a wrong number. Sorry my brother, I'm afraid my brother. Okay, I think you have got a wrong number. I'm afraid, I'm sorry my brother, you have a wrong number. Okay, this number is in here. Sorry, wrong number. Okay, lakkoofsa dogongoraatiin ni dogongorte jechuudha. For instance, let us generalize it. Okay, fakkeenyaaf bilbilli jira, then dial. Okay, dial jechuun bilbiluu jechuudha. Type the number. Okay, lakkoofsa itti naxxaa miti. Fakkeenyaaf 09 11 12 33 45. Then okay, click. Then the ring is calling or ringing. Okay, telephone ring. Then I'm gonna pick up my phone. Then I said, hello. May I know who is calling? Or as well, I've learned it. Hello, who is this? Who is that? Who is calling, please? Jedhaan jechuudha. Eenyu jedhamta, eenyu jedhu gaafadha jechuudha. Isatu naa deebisa amma kan jedhu kan inni maan naan jedhaa. Hello, this is Ababa. Okay, Ababaadha naan jedhe. Okay, maal si gargaaru? Okay, how may I help you? Maal si gargaaru jedhe. Inni mootuyyuu mee caalaa dubbisuu barbaada naan jedhu. Hello, I want to talk to Chala. I want to talk to Chala. Simple when we contrast it. Okay, yoo caalaa mana hin jirre maal jedhan si fakkaata? Hello, I'm afraid he's not here. Okay, sorry, he's not here. Sorry, he is not in at the moment. Okay, akkana jechuu ni danda'a jechuudha. Now you have to practice it. Okay, again and again. The more you practice, the more you know. Language needs practice. Okay, practice at your home, at everywhere. Okay, so please practice, pronounce, rehearse it, and speak loudly. Okay, do not afraid of it. Okay, so our today's lesson gonna pop over here. Until next time, thank you. Join my YouTube channel and subscribe it. Thank you. This is Abdurrahman Kessan.